akkam naga fayyaa keessanii nageenya badhaadha. Mana dhufuus baga nagaan dhuftanii. Har'aan tana akkuma beekamu isaan animeeshinii kutaa sadaffaa isin qabadee dhiyaatan jira kini maastarra kan ga'e jechuudha. Haaluma agartanitti gaa akkuma dheengaddaa akkuma dura isin agarsiisanitti baakgiraawundii gurraacha fudhanna isiniin jedheen jira harkanii fudhannaa. Har'a immoo agarsiisa biraa ta'u malee foorumii sanuma. Fakkeenyaaf amma haala kanaan jechuudha. Kan jirtu nuti haala kanaan fakkeenyaa kana xiqqishoo akkanaan godhadha. Guutuun isaa wal darbuu qaba jennee jirra. Jalqabaaf gaa asi dhooyna akkuma beeknu san jechuudha. Kanneen duraan harkarra buteen ture akkasumas caal jedheeti ofirraan hir'isaa. Haala kanaan gaa tokkoffaa akkana bunnaa akka kanaan haala kanaan jechuudha. Anguu akkas tahee haala kanaan akkana haala akkasiisanitti uumna. Wanni hundi tokko akkuma reefu sun himu sanitti waa tokko ilaalanii dhiisuu osoo hin taane ofii yoo hojjette malee kan namni si agarsiisu duwwaadhaan faayidaa hin qabu. Warra deddeebiidhaan waan tokko hin baramu. Akkasitti baana. Suutatti hojjenna mugaa hojjennu haala sanitti. Fakkeenyaaf harki qalamni harka namticha sanirra jirtu barreeffama irra deemuu qabdi. Haala saniin jechuudha. Haala kanatti argaa jirtu bakka katabaan daabila jiru fakkaatutti akka nama daabila godhu qalama harka keenya barreessuu hin beekamu kamre haaluma sanitti argitee qalamarra nama deebisuu goone jechuudha. Furdata haa jennu fakkeenya qalamarra deebisuu jiru jechuudha. Irraan gad deebi'aa suutatti fakkeenya lafa dheeraa tuqaa sadii yoo xumurre hedduu bareedaadha. Fakkeenyaaf waggaa buutuun argite akka gaariitti tulluq jedhee gadi hin bu'u jechuudha. Yeroo qalamni irra butamu akka agarruutti goona. Akkas waggaa hojjennu haala saniin waa hedduu hojjechuu dandeenya. Maka sarara kana xumurre gaafa xumurre akkas hojjenna jechuudha. Isin galee jiran raayitii goona. Bartee gaafa somaal goonaree kana asi gaafa dhooynu haala kanatti isa jalaadhaatiin dublikaat eez laayirii kana akkana gaafa goonu dublikaata nu ta'ee jira jechuudha. Garuu harki yoomuu gubbaa ta'uu qaba. Isa bengu foranti goona. Keenya harki gubbaadha jechuudha yoomuu argite. Gaaf kamuu harki keenya gubbaa jira. Amma haala sanitti bitaa jirtuun akkanatti guuchifanna gaafa duraa.
jalqabaaf jechuudha. Gaafa akkanatti guuchifannu maal nu faayidaree kun beektu waan inni nu faayidu hedduu si agarsiisa. Waan ajaa'iba akkasii ta'utti jechuudha. Ajaa'iba akkasii ta'utti akkana gaaf xiqqoo bunnu maal ta'e akkana goona shookkana goona haala sanitti turanna. Haala kana argiteemmo haala kanatti argaa jirtu akkanatti baasnaafi fakkeenya gurraachi suni maal godhu jira katabaa san akka waan qalamni baasuu jirutti siif dhiisa jechuudha. Argaa jirtu haala kanaan jechuun suutatti. Mana mani mukti rabbile jabiro budesata yo adun sikume yo buke tulube yo siyame ayon hawan ke tulami Kastiin haala kanaan jechuudha. Amma gaahii background as jalatti qalama diimaadhaan xiqqoo jalatti ka barreessinu barbaanna. Gaafana amma kun akkam jedha mee ilaallu waliinu. Gaafa pilee goonu amma kan ta'a fakkeenya kanaa miti. Gaafa pilee goonu gaafa as dhoofnu eegama. Sun daddafiitti kan daddafne gaafa barbaadan bal'inaa fi dhiphina keenya irraa fakkeenya gaafa akkana goonuu fi gaafa akkana goonu yoo hedduu waan bal'ifnu ta'uu harki suni waan akka walitti jecha suutatti barreessa. Gaafa immoo haala kanatti goonu suutatti barreessisuu akka barbaanne dandeenya jechuudha. Haala barbaanne amma